أمام دسبور شارجر دجال ماج أحمد علي تاسي دجال خناتو هواشي قد الله يجر أمة أفكاهي هاي لسلا بقول تجي أما بيتنا في تراري إبراهيم حامدي حكم حتى كذا تتكلم مدن تتسديل تتعفر دل تكسم كسم هذا مرة ولا مرة أنا ما ديدي متربى دلنا لنا فمو جافا دني إذا درشان يجير إني لنا جافا أتي سابرو سديل سفيان التاتي أحمد التانستي إني كنت صودا هذا ساتي في سني كنت صود رامس الدلات مكان صاحب دكورين إبراهيم حاجيت بكتي برات أدري مقال أدري ده أنا أبايشات تجاجلو تجيها mana san kais inni ci barachu ture gize baratu kana abba isati walinto mali abba isati fi hayla sillasin harka fi afani odora kon ballon ummata muhammad kun akashin ki jiruhu inni akamit tijar sakana wajin tijar sana tajajila yicarra arka walin fedan arka abadan fedan كل ما تشكره كل ما تشكره كتب الرأي قبل بود شوفي هذا شيء ما الجين الماء قبلنا تقوتو أسبوع كيسا تراكتر بتاني في مسوم دشي مسوم سجيرا أنيس كلا دشين كبا مكينا سيفين بتا أشد ديم جين أشد ديم مسوم سجين هاي أجيك كأي خد akka keessatti hojii ijaarrateetti muka gubbaa galuu ture. Finfinnee Sanjaan oduu gibbii silaa yuunivarsiitii seensan ani nyaata gibbii keessaa kana dadhabe alaa akka nyaadhuma godhii jeenjaan abbaadha. Haajee tuuteera tokko geessee alaa gizeen dhufeesaa rufeessan isinii cufa hojaan kun asii haa nyaatu jee deeme jaajanii gusan deemuuf deemu. Ogummaa abbaan ammaas Finfinnee deebi'ee dhugumti mucaafee eegee guyyaatti fidde booda torbaan tokko qofa dhufee nyaatee eegeessiin agarree mucaafee. Jaanii bakka samboo dubbileessa isaa hamminirra dhalate kanaan deem barbaade jeeni barbaadanii dhabanii bakkaatti dhiisanii eegas booda reeduuna Magdashoo Raabuu Haayilasillaasee fi isa kana waliin arrabsu ni jiraa'u dhagee jaan. Cinkuma nama keenyaa kana argintarraa ركونا مخيناتنا خاني للي جرفن خانقا ورلو طلافان وقويمو حركامي ليلاني جكا قفلا جاني أسيلانقي فالتجيسني حركامي ليلاني غانقي فاجليتي الوطرن جتم من قدونتي امتموف أنا كناتنا ميكاتم تقا إسغيسي Talu majalah kaban jecada. Anak magafa ini biyabo julle dah. Himbe ko isa. Immo sena sa guna dagawu. Inni abban sa usuk ufa usuk abatati oromo jecha oromo midam jecha biyabe jechu. Abban sa qalata le bitef jechu. Taayeni qalata sanille dideti qabsu masa sene jechu alatti bahe. Asaboti bitef qalata. Sanis dideti inni oromo wafin qabsa je midda oromo te khote jechu. Ammas kanin dagena maguma ree kana fajan burra wanta khayati boqollo khayati qale nya dajan matuma abba ya dala ko kana jufafu bajara baga da ajolu mati yakalatin beha fatar saluku khille nyate tila kana lukku nyata yosado sancho farara ko bi oromo le tijirtu ba sa jani mamudi dadan jana lo ada khulai dadda وانا كان اجادي اصورو ورمو خرنو هنا اتدي يورمي افيتو دم تامتي اتجيت باتا جولي وانا كان بسيلته وهم حوي ورمو مالي اوسوان تكلين قبات دي ديمي بيسيون لو يسلتس غلي اچمان كوتي ايغا خوتي غامتي سينا سالا لغو مالي اسابو تو غودي موديمو ديري داوات انا كورسيس Subira deeme bakka san dhaqe buna gurgurreen makiinaa tiraaktar siibinnaadha alaamaan abbaan isaa wanni inni jedheen deemee biyya san dhaqee achi turee deebi'a wanni bakka san isa soo hin jirtu
ammas ni deebi'a akka sanuma ni deebi'a sanuma achiin boodaan maaltu mul'ate ummata oromoodhaa kana eessa keessatti magaalota naannoo san jiru hunda keessatti deebi'ee ummata hiyyeeyyii oromoodhaa kana bakka tajaajilu gore magaalota kana keessatti odoo kana tajaajilu jiruutu hireen takka dhuftee paarlamaan Haile Sillaasee Kamaayyiidha arkame achiindaaf yaalii godhe hin taaneef abbaan ramala dhabe achumaanii caakaa seenee qabsa daddabse. Ani si duraan Mogadishoo jira. Anaa achi jiru achi nu dhufeenyu. Asin dhufeeti mana Muhammad Abdullaahi Lungoo jedhamu qubate. Isaatu tajaajiluu turan achi jiru. Achi wajjin bubulee hanguma achi jiru inni garuu wanni inni isaa qabsoo malee walii jiraan jirti. Achitti dargaggoos walii qabee haasofsiisuu ture. Suuta manguddoo dubbisuu ture. Osoo kan jiru achi bubbulee booddee achirraa gara Iraaq deemu. Mootummaanis wal dubbatanii wal ta'anii lammeessa ammaas adanitti dho'isatti mana banate. Mana banannaan nama leenjiidhaa barbaadee Mogadishoodhatti erge. Akkasii dargaggoo qopheessanii Mogadishoorraa karaa dho'isaatiin adan bahan. Misibaan ikkiti hajjii godhachuuf yaala malee wanta nas kuban qabu. Muhammad Warqaatii Horaboo isin maaliif kitaaba hundaa kana ammaa yaa ooltanii miti barnoota biroo isin barsiifna jeesuutti haasawe. Haasawni isaa kun nun galu. Musigaa ammoo inni hunnutti hin beekamne bira. Waan kanaaf deemanii isin beeknu maal nu barsiisuu deemaa isin beeknu isin barsiifnaa malee. Elemoo nutti dhufe rabbi namaasaa godhuufe. Elemoo bultuu nu dhufe. Elemoo bultuu kun dhufeeti ammas kanuma tureen johanaa nu dhufe wal nu garsiisee wal barree amma haa isii yaafna nuun jedhe. Eeysan yaasaan beeknuti. Fuudheeti barbaraa nu geesse guyyaa kana. Inni hogguu sana eeysanaa dhufa. Jara Mogadishoo irraa fuudheeti akka shantam shubbisaa kana fa'a Mahamud Abir Mahamud Bookee kana fa'a Mahamud Umar Kormoosoo tokko fa'a kaadanitti ajjeesan dargiin ajjeefse tokko. Isa kana nama hedduudha. Isaan kana Mogadishoo irraa fuudheeti adan geessee achi nutti as deebi. Haalli mijaa'uun isaa akka beekamu misoota. Inni hanga Mogadishoo keessa jiru nama gurguddaa fi dargaggoos haasofsiisuu ture. Waa'ee tana haasofsiisuu ture. Waa'ee seenaa tanaas haasofsiisuu ture. Namni biraa ammaa Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee abbaa seenaati siira. Duraan isaa ijoollee tana dho'isatti barsiisuu ture waa'ee taarikaa tanaa fi waa'ee Oromummaa tana. Abdulkarim kanan beeknu waan inni ta'e. Jamaat Abdulkarim jechuun malee mahallaan weessan adan kana. Mahallaan tuni biiroon isaanii fooqiidha. Fooqii san nu geessan. Fooqii san keessatti gaamma teenyee kaamarii addaa jedhanii kaamarii gallee. Muti kodusat teenye amma nutti as ba'e Abdulkarim jaarraa abbaa gadaadha. Amma nutti as bahee nu haasisee bakka nagaan dhuftanii qeeroo ganamaati isinii qeeroo ganamaa sanas waan taateen beenu biyyee san keessatti. Isin qeeroo ganamaatiin beektuu malee eeganaa gaa boodatti nu galte malee hin beeynu. Achi keessaa hanga guyyaa sadii bulle bakka sana. Amma halkan fuudhanii gaambii nu geessan. Sheekh Usmaan jedhanii bulchan. Bakka gaambii Ingiliiziin duraan itti nama barsiisu dhayne achi yogguu dhaynu kunoo halkanii shantam shubbisaan kun akkanatti ijoollee dura deeme mirgaa bitaa jedha. Ijoollee sana barsiisuu jiraachuu mirgaa bitaa maali mirgaa bitaan tun olaanuu waraana ijoolleen tubataa jira. Oromoon bilisoomuudha qabdii jechuudha kaayyoon. Kaayyoo bilisummaa Oromooti. Maqaallee mogga'ee baandiraallee godhamtee maqaa adda bilisummaa Oromoo jechuun qophooynee hin qopheessinee nu qopheessee akkasitti waan kanatti fufuu dandeenya. Bilisummaa Oromoo barbaaduudha gaafa san kaayyoon Oromoon bilisoomuudha qabdiidha. Kolonii biyya keessaa kana jalaa bahuudha qabdiidha.
Amma sosoonii fi achiin ta'in guutuu Oromooti wanni magaafa san qabsoon lafaa kaate. Iddoo jabaataa ture. Kana dura deemee Falastiinitti illee baratee ture. Biiroo amma Suuriyaatti illee banee jira. Iraaqitti illees banee jira. Inni kun nama gartee hedduu Oromummaadhaaf hedduu yaaddawaa jiru tokko jechuudha. Wanni inni ilaalu Oromoon akkamitti gabrummaadhaan nama jalatti jiraatti akkamitti uummata kana jalaa baafna akkamitti bilisummaa isaanii barsiifnee akkamitti gabrummaa jalaa bahan kana akkamitti goona jechuu kana nama hedduu yaaduu ture jechuudha. Leenjii amata lama fudhanne booda karaa lafa karaa gadhiisuu diiyaas barree karaa gadhiisuu diiyaas. Mana naannoo kana dhaabtuun qabdii dunyaati qooytuun qabdi. Haa ta'u immoo rakkinni hacuuccaa fi maaruu kun gara mootummaatti hacuuccaan hin jiru. Akkanumatti mooraa kophaa amata afur ta'e. Kan jireenyaanis waliin argin mooraa kophaa amata afur ta'e. Amata afurtan san booda amata kaan bakka jireenyaa waliin nu maqan. Baay'ee hoggaa dubbatamu ayifelloo OLF bikaabaa ofii hirmaata iyyuu kana keessatti jalaan abbaa gadaa hanga oromummaa isaa jaalatu hanga oromummaadhaaf inni qabsaa'e abbaan fedhillee qabsaa'e beeku. Bikki maqaa amantiidhaatiin yeroo cufa inni amantiidhaaf jaansan iccitiin iddoo san jirtu maal turte jalaan abbaa gadaa qawweedha barbaadan sabaaf. Gaafa Mogadishoodhaa fi Finfinnee dhufu warra keessa guddinaa tumsaa gaafa dhufan keessa guddinaa tumsaa bira baaroo tumsaa faajii badoo dachaas faajii hayilee fidaa faajii isaanii magaalaa tana seene jarraan faan isaanii magaalaa tana seene isaaf mul'is gadaadha manatti isaan wajjin ta'anii marii bal'aa geggeessaa turan. Hoggaa isaan dhufan dargiin aangoo irratti waan beef bilisoomnee jedhaniin jarri eenyufan jarri silaa as giru isaan itti dhufan kun jechuudha. Jarri kun maal turan meesanii fi icaat turan. Maqaan dhaabaa kan isaan qaban golee jaamu. Amma isaan yeroo sanitti bilisoomnee jirraa qawweedhaan bilisoomuu ittiin amanan turan. Kanaaf dargiin Mangistuu Hayilamaariyaam kun Oromoo waan ta'eef bilisoomnee siyaasaadhaan malee qawwee nu barbaachisuu jechaa turan eenyuun jaarraa abbaa gadaatii mul'is gadaatiin. Akkasitti mul'is ati dura gaddeem jeeni jaarraan mul'isee dura gaddeemee qawwee cabtuu akka kaarbeen tokko harkatee waan silaa leencoo elemoo tuttuufarraa hafi harbeeltaa keessaa san fudhatee awwadaa dura gabbuti. Waan isaa wajjin gurguddanne wal beeknuun isaan dhufe kana dhufe janiin nu himan. Haala isuma sallaalla jenneeti asii deemu. Watari awwadaa dhufe nu janiiti awwadaa jennee awwadaa wal garre. Akkasitti tapha hedduu nu taphachiise waa'ee qabsoo tanaa fi tan hundaa'uu nutti himee hawwii nuttuu naqe. Meeshaa harkaan qaban qawwee cabtuu tokko qaban. Amma qawwee sana fuudhee jechuun adaree keessa namni qawwee tolchu kan rasaasa heddummeessu jira. Ahmad Shaamii, Mahammad Shaamii jedhanii obboleeyyan lamaan Baarzaafii keessa kaa'adeetiin daddee adaree geessee jara sanii kennee xiisii takka shan godhanii rasaasa tokko shan afur godhanii qawwee sanis tolchanii ammas Baarzaafii keessa kaa'adees maan fuudhee mataa irra daddee geessee kenneef. Achi hanga hanga biraahin deeme achi hanga bubbulaniiti bobeellee seenan. Xumurarratti gaafa wala gare gaafa bishi diimuuti. Gaafa gubbaarraa agartee wanni maali hegga mangistiidha mootummaa coomsaa gaafa sa inni achin dayne finfinneen dayne bishi diimuu jira. Achittiin bishi diimuutti dhaqee achittis ilaalee hojii haasofnee biraa deeme. Achirraa adaree dhufe. Ani gamma kiniin itti gaafa dhaqee bisidii dhufee bisidii mu qubate. Oguu bisidii mu qubatu kaanii dhayne jechuun ijoollee teenya nam sadii wajji. Oggaa dhaynu gizeedhaaf inni ala akka fincaanii beesti manatti agarree mana san keessatti. Amma bulseen akkuma ammaati maqaan yaamtetti ashraqasii naan jee innaatiin hin dhagayaa naan jee. Obbilisiitee tokko jira inni dheera biraa mataa godhuuf kagaraadha tiyyaa. Amma inni kun hedduu cinqama jechuun sababa isaatti hedduu qabanii hedduu wanni takka godhufte inni qabameetuma hidhama wanni takka guu qabamte. Sabaatti illee hedduu hidhamee cinqame jechuudha.
ati maa cinqattaa jeen isaa sin beeku kanarra guddaa kanaa sinni ati daawwitiin jeen sinnaa keeniin dhagee jeen oguu cufa akka hin dararamtu asiin kara dirreedhaa kana deemtee maaliif hungaaf hafuura keenyan silaa deemtanii dhageessa jee amma jeekkuma jettanitti hayataa jeemma ati meeqa qabda ilmaan naan jee gaafas lamaan qabaan jee ati jaarsa kee fi diikoon naan jee isaan obboleessa kiyya kanaan hin deemin jeen ati asuma taa'e haa jeen obboleessa kiyyoonis ilmaan dhaammadheetiin dhufa haareetti mas warana deebinee jechuudha. Yeroo deebinu san akka carraadhaatti namoota taramadii bikka ijoollee teenya san hara deemanii carraan akkasitti bakka jaaraan abbaa gadaa kan jaarraa abbaa gadaa keessa taa'utti carraan geejjina godhe jechuudha. Toora naannoo Gobeellee jedhamutti sochii godhaa ture. Sochiin kun aanota asiin Gobeellee kajaa'u kana aanaa afur tuttuqa. Aanaa Qarsaa, aanaa Kurfaa Callee, aanaa Gurawaa, Fadis akkanatti hanga Baabileetti illee ni socho'an. Laga Gobeellee jedhamu kana keessa jechuudha. Kana keessatti sochii godhaa turanii isa kana qofa osoo hin ta'in akka barreeffama sanirra jirutti barreeffamni kun toora gara Finfinnee, Direedaa, Jimma, Kajoollee haalli achi tuttuqullee ni jira. Yaanni addunyaarra deemaa ture maqaan sooshaalistii maarree kun hoggaa hafe innis ka'ee biyyarraa hoggaa gabba'u yaada maqaa fidee jiru kan duraan lafa ture. Federaalitti Dimokiraatik Oromoo waan ammayyaa maqaa sanii asirraa eebbee yamanitti inni gaggeessaa ture seelii biyya keessatti oofaa ture maqaa fiduutiin qabsoo irra ture jechuudha. Osoo qabsoo saniin deemaa jiru maal turfe yaa'iin fincila girsiifaadhatti gaggeeffamaa turan yaadattanii isa sanirratti yoo yaadat miidiyaa hundirra jira dhaamsa bareedaa kaayanii turan. Oromoon ka'ee bakka takkaa ol qabate akkamma kun warri Ijiptii godhe kanatti iddoo tokko lafa kaanee jire. Diina kana ofirraa qabnee biyya teenya bilisummaa sirriidhaa san gonfachuu ni dandeenya kan jedhu yoo bishaan keenya qaban yoo waan biraa dadhabnee Oromoon ani hin dubbadhu yoo jedhu bilisummaa argachuu dandeenya hanga jiru takkatti xumurraa haasa'an jechuudha. Amma kana ogaa jedhu Oromoo bilisoomsuu fi Oromiyaa bilisoomsuudha kaayyoon isaa jalqabarraa haga duraatti. Inni mul'anni isaa bilisummaa biyyaa barbaaduudhaatti hongoon qabu waan inni nama fixuu miti. Nama haasawni isaatii fi jireenyummaan isaatu qabsooti. Qabsoo tanarra waan uumama fedhuun qabu nyaata dhugaatii isaa akka bishaanii deebotee bilisummaa barbaadu akka bishaanii akka qoonqootti beelawee haala san qaba inni haala murannoon akka inni qabu namummaan qabu hin jiru jechuun hin danda'amu. Almootiin jiru ni fi isinirraan jiran jiru. Nyaata dhugaatiin illee wajjin ni nyaata. Nama wajjin nyaata. Waan takka waan fuudhummaadhaa takka hin qabu. Amala akkasii hin qabu. Teessuma taa'utti illee amna deemutti illee. Waan takka nama tuffii hin qabu. Katikkeessu gatamtaree dhaqee qabee eessaa loomte jee akka gufate illee lafaa kaasa akka gufallee. Amma biyya tanatti gaafa OLF jechuun nyaanni qofa godhamaaf uummata sanii. Uummata OLF qabalee wanta ta'u. Inni buun dhaqu ifiin ajaa'ibu jechuudha. Marseetii waa waraana isaatii wajji. Innaa nama tuffachuu dhabu nama haammachuusaa laaffisoo bishaan tan uummata isaanii wajji nyaata jechuudha waraana isaatii wajji. Laaleetiin wallaahi obboleessa kiyya kun dhugumaanii Oromoo sanii bahee jee anillee gammade jechuudha. Namni galee achitti haa tajaajilu yaadataa Junayidiiti. Yaadataa Junayidii kuni achittis kakuu qabaatu isa. Abdullahi Lungoo kajaajilli tokko fuusise. Ilmaan sadii dhale. Ilmaan sadeen kana jechuun takka irraa duute. Ilmaan lama ni hafan. Ilmaan sadeen kanaaf isa achitti tajaajiluu ture yaadataa Junayidiitu halkanii fi guyyaa achi quba qabaachuu ture. Yaadataa Junayidiitu hedduu waliin dhiyaanna. Inni UK jiru London jiru waliif bilbila wantoota hedduu waliin dalagaa turre. Lamada gaafa jaarraan du'u keetii Yaman dhaqe. Yamanitti isa rakkoo jabduu isa qabate. Achifnee
Itoophiyaan kuudhaaf oppidoo keessa namoota jajjabaa jira sanii hojii yaataa jireetii kun marii godha hoggaa marii godhee warri deemnatiitiif elleefis hayyamuu dida warreen oppidoo achi keessa jiran jajjabaa irraas qabsaa'ota akkasii jira ni jiran yaataadhaaf jiru warri wal quba qabu kallattii saniin qabsoo jabduudhaan finfinnee seena. Asii awwaala Muusaa irraa ni gamna. Akka nama tokko gammachumaan gartee obbolee mucaan keenya sunii fi namni hundi walii wal jejjee warrichi gamasii taalaa sunii fidanii dhuflan tokkoon boo'ina hangummaan gandasaa habee awwaaluu malee akka nama tokkootti awwaalaa malee hin awwaalinaa hin bahinaa jechuu takkaa dhufi biyya tana keessatti. Calon ko taa wala wuda qabsaa'oon yaataa irraa eegalee warreen qabsoo kana keessa jiru maal jaa warri deegatti gonkuba calon ko taa wala qabu yoo watar ta'e qofa hayyamnaadha. Egaa muraa kun jazaa rabbi isaa hafalu isaa fide waliin nuqbanii biyyaa hamisa habboon isa duutaa dhufuutaa akka nama tokko awwaaladha shuma saffeelladha adaadaas godhadha namni immoo isaa boo'e isa idaamaa beekamu jaan. Warri magaalaa hedduu taasisaa hojii dhuflee sodeetu migiraa galee shumoo xaffeellee foonis goonee daabboos fadis tira fedhe ilma nama Oromoo inni dhufe gaa aboo guyyaan boo'anarraa ol kaasan ol kainuudha jennee hidhaannee iyyinee boonyaan hojjeessanii qabruma isaa sanatti har'a gurra qabnanii akkasii oonee awwaallee waamaatis nu goone rabbi jiraan baase gammachuunis nu dhufte gaddiinis nu dhufe hangi na awwaaltan jedhanii karaa deebisaniis ni jira jechuu kanama. Hangi warra awwaalatu jedhanii akkasumaanuu gaarra eegas booda namoonni hangi warraa sunis wayi garteen sodaanee dhufe awwaalle akka gaaritti akka isaan jaan osoo hin ta'in akka gaaritti awwaalame gizee awwaalchisa akka isaan jaanitti namni hangi firaa awwaalatudha. Gin awwaalame bashaggee qalamee wahaalleen isaa godhamee awwaalame. Siidaan asii akka dalagu siidaa kanaas dalaguudhaaf qaamni isa kan hordofullee jira. Yaataadhaa hojii wal wareenne siidaa galgala daleena galgala arra dhaabbadee gizeen waa sallaale arra dhaabbadee fakkeenya mana barnootaa jaarraa abbaa gadaa hojuu magaalaa Finfinnee keessatti ijaaramee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti jaarraa dheengadda awwaaluudhaaf oppiidiyoon ittiin qabsaa'aa turte. Oppiidiyoon yaataadhaa hojii wareegama kafalaa turte suni har'a mana barnoota jaarraa abbaa gadaa ijaanii magaalaa Finfinnee keessa gizee ijaaramee eebbifamu gizeen arku gammachuu kanaa olii nafne. Arranta gawaannaa gartuu sooris jaarraa abbaa gadaatiin maqaan mana barumsaa gad dhaabbatee magaalaa Finfinnee sanuu keessatti Oromiyaa bakka biratti illee yoo baate karaa Oromiyaa baatis manni sooris ammoo qabdu danuudha. Bitaan qortus mirgaan qortuu harkaan kooraa gubbaa jee. Kooraan gubbaan sun magaalaa Finfinnee taatee mukamre kanaafuu kaayoon isaanii sun galma gahaa jirti. Har'a magaalaa Finfinnee keessattuu kutaa magaalaa Boolee keessatti manni maqaa barumsaa sooratatiin moggaafamu qofa osoo hin taane ilmaan qabxoota dabee kan ilmaan sabaa gatii laatanii fi mana barumsaa kanas sadarkaa kanaan ijaaruun waan ajaa'ibaati. Amma immoo hedduu gammachuu jirra. Seenaa sangartee silaa inni arke waan itti laffa'e kana amma rabbii xiqqishoon barsiise jechuun hanga ba'aa waliin meetti silaa innis waan kana arke geetiin gizee takka takka dhagayameetiin wanna jaa jechuun kun arke. Oromoo biiroo isaa keessa jirtu ilmaan Oromoo takka bikkayyuu biiroo cufa keessa jiru Oromoo san takkasii inni rakkatee sanarra silaa xiqqishoo arke jee hedduun gadda jechuun kun akkasii arke. Silaa innis xiqqishoo hanga nuti garree kana arke waan laffa'ee roobaa caamatti waan qabeenya abbaa isaatis jibbee qabeenya isaatis jibbee Oromoo tanaan bilisoomsa jee bilisummaa Oromoon harkattee kana silaa xiqqishoo arkee jeetiin xiqqishoo na dhagayama. Reeffi jaarraa abbaa gadaa biyyatti galee haa awwaalamu malee seenaan isaa biyya keessaa hanga biyyoota alaa iddoo garagaraatti faffaca'ee jiru tokko lama miti. Ragaalee gareen dookumantarii Faanaa Biroodkaastiin Koorporeet argachuu danda'e keessa dookumantileen suur-sagaleetii fi barreeffamaa suuraa kanarratti mul'atan kan biyyoota garagaraa keessatti faffaca'anii jiran keessaa isa tokkodha. Fakkeenyaaf wantoota yeroo isa walii barreessanii
chaappaa isaatis ilaale lakkoofsa Awuroopaati. guutumatti akka Awurooppaa birra. Horeelee adda addaatu jira jechuudha galmee kana keessa. Horeen jiru maali? Horee waraanaa, horee fayyaa, horee diinagdee ijaa. Inni afuraffaan kadhaabaatu jira jechuudha. Horee kanaatu jira. Horeen kun ammas chaappaa mataasaa kan sumudaa jechuudha. Kan mataasaa qabu danda'e tokko tokko kan qabu jechuudha. Ragaan hanga ammaatti harka qabnu. Isa kana jechuudha. Inni biraa tokko haafuu qabne gaazexaa yeroo san maxxanfame. Gaazexaan kun tooppikii isaa irratti Oromiyaan guutuun isinii gooyitaatiin ni bilisoomti qajeelu akka tooppikiitti inni gaazexaan sun hundinuu qabaa jechuudha. Suuraan sooressa jaarraa abbaa gadaa gaazexaa kana gubbatti ni argama. Inni biraa ammas itti aanaa isaatii jaamaa yeroo sanitti Sheekh Abdulmaa Yusuf yookaan Bobbaasaa Turaa qajeelu suuraan isaa gaazexaa kana gubbatti kan argamudha jechuudha. Amma iddumaan ammaan irraa fidee jiru kanaaf ganaa qorannoo gadi fagoo barbaada jechuudha. Ganaa kanaaf sirti qorannoo sirrii ta'an qorannoo saayintifik ta'e geggeessine namoota alarratti jirus kan biyya keessa jirus waliif finnee giddugala tokko goonee baasuu qabnaan jaane. Qabsoon wal harkaa fuudhamaa deemti. Dhaloonni kaayoo abbaa galmaan gaa jennee waan amannuufi nu mataatii shakkiin qabu. Ummata keenya bal'aa galatooma har'a guyyaa yaadannoo fi akkasumatti eebbaa kitaaba seena qabeessa sooressa jaarraa abbaa gadaa abbaa qabsoo abbaa Oromoo qabsaawaa Oromoo sooressa jaarraa abbaa gadaa har'a bariin sun akka nuti warra Afrikaa jiruutti Finfinnee hoteela Ililliitti eebba kitaabaatii fi yaadannoo guyyaa wareegama isaa santuu dhiyaachaa jira. Warri Finfinnee jirtan hoteela Ilillee akkanaan qannee isiniin jechuun barbaada. Seenaan isaa kan wal duraa duubaan amma dhaggeeffachaa jirtan kuni warri sooressi jaarraa abbaa gadaa amantiif qabsaa'e jechaa